Hello, tarmaku Hello, tarmaku Barbado kai darbu jenne erga makinyas daganne oh falale anta darbu jenne erga makinyas daganne oh falale gammachun waqayyo jabina kenya wanti nuti goonu hin gammachiisare abbaa keenya gammachuun waaqayyo jabina keenya wanti nuti goonu hin gammachiisare abbaa keenya hin gammachiisu adeemsi keenya kan guutuuf deemnu baay'een fedhii keenya hin gammachiisu adeemsi keenya kan guutuuf deemnu baay'een fedhii keenya Arma biyya lafaa kan bu'ani fedha foonsaanittis murtoo kan godhani ni barbaada gooftaani Arma biyya lafaa kan bu'ani fedha foonsaanittis murtoo kan godhani ni barbaada gooftaani dhaloonni waaqayyoon ofirratti moosisu jiraare wangeela kan bal'isu dhaloonni waaqayyoon ofirratti moosisu jiraare wangeela kan bal'isu Abso jireenyaatiif jireenya daganne fuutillee gammanne gooftaan hongammanne utuun gammadiini deebisuu danda'a deebii yeroo malee funyaaniin nu ba'a Arma biyya lafaa kan bu'ani fedha foonsaanittis murtoo kan godhani ni barbaada gooftaani Arma biyya lafaa kan bu'ani fedha foonsaanittis murtoo kan godhani ni barbaada gooftaani dhaloonni waaqayyoon ofirratti moosisu wangeela kan bal'isu dhaloonni waaqayyoon ofirratti moosisu jiraare wangeela kan bal'isu
faayidaa barbaachaaf adeemaa kan jirru kan barbaannu arganne jiraachuun salphina Yesuus gammadu inni nuuf jabina kan barbaannu arganne jiraachuun salphina Yesuus gammadu inni nuuf jabina harma biyya lafaa kan bu'ani fedha foon isaaniittis murtoo kan godhani ni barbaada gooftaani harma biyya lafaa kan bu'ani fedha foon isaaniittis murtoo kan godhani ni barbaada gooftaani dhaloonni Waaqayyoon ofirratti moosisu jiraare wangeela kan bal'isu dhaloonni Waaqayyoon ofirratti moosisu jiraare wangeela kan bal'isu Wangeelaaf jiraannaan waan jiraannuuf beennaa foon argachiisa achuun keenya Gooftaa gammachiisa Wangeelaaf jiraannaan waan jiraannuuf beennaa foon argachiisa achuun keenya Gooftaa gammachiisa Gooftaa gammachiisuuf ba'e hin deebineen gara booddeessaati Saamu'eel gammachiiseen gara Gooftaa isaati gammachiisuurra gammaduu filanne nuuf mijatee kakurqa isa nyaanne har'a maaliif dudda isatti ganna diinuu isa malee maal qabna Ilqaanaan maatii isaa hundumaa fudhatee aarsaa waggaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessuudhaaf wareega isaas baasuudhaaf ol ba'e. Haannaan garuu isaa wajjiniin ol hin baane jedha sagalee Waaqayyoo. Saamu'eel isa duraa boqonnaa 1:21 irra jira. Sagalee kana asirratti gaafa laallu Ilqaanaanii Haannaadhaan maaliif manatti hafte jennaan mucaa harma hin guyin fudhadhee ani gara mana Waaqayyoo hin naqu. Jalqaban mucicha harma guusa eggii mucaan harma gu'een fuudhee mana Waaqayyoo geessaa innis bara jireenya isaa achi jiraataa jette. Namni mana Waaqayyoo gaafa dhaqu yeroodhaaf dhaqa miti murteeffatee dhaqa bara jireenya isaa guutuu achi jiraachuudhaaf dhaqa. Akeekni Haannaa mucaa harma gu'iniin mana Waaqayyoo faaluu miti mucaa harma gu'e sirriitti mana Waaqayyoo geessitee Waaqayyo akka itti dhimma ba'uu barbaadde. Namni harma yeroo muraasaaf hin hodha achi booda harma gu'aa bara harma gu'u sana nyaata jijjiirrata. Nyaati inni jijjiirrate sun immoo qaama isaa jijjiira. Qaamni jijjiirame sun immoo uffata nama jijjiirsisa. Akkasumatti namni aannan qofaadhaan jiraata yoo ta'e waggaa 5 aannanuma harmaan waggaa 10 waggaa 15 deebi'ee harma hodha yoo ta'e namni kun nagaan qabu nagaadha jechuun dandeenya. Sababni isaa yeroo muraasaaf
harmi hodhamaa achi booda hin gu'ama. Macaafa qulqulluu keessaati Hibroota boqonnaa 5 lakkoobsa 12 hanga 13 irratti gaafa laaltanii qulqulluun Phaawulos akka jedhe yeroo kana isinii warra barsiisaa ta'uun isiniif ta'uu maltan turtanii amma garuu achi deebitanii barumsa isa jalqabaa nama hiikee isin barsiisu barbaaddanii yeroo barsiisaa ta'uun isiniif malu amma isin immoo deebitanii nama isin barsiisu barbaaddanii jalqaba namni gaafa gara gooftaa Yesuus Kiristoos dhufu amantii cimsannaa barata yookaan barumsa dannatii barata. Amantii cimsannaa isaa eeggii baratee lammata duuka buutummaa barataa achumaan sagalee Waaqayyootti guddachaa adeema namni. Achi deebitanii isa jalqabaa isin barsiisuun isin barbaachiseedhe addoo kanatti gaafa laaltan. Maalidhaa? Barumsa ga'aa barsiisuun kan warra hafuura Waaqayyootiin geggeeffamuuti. Kan warra Waaqayyoof abboomamuuti. Isiniin garuu aannan isin barbaachiseedha. Iddoo kaanitti maalidhaa? Aannanan isin oga'eedha. Mucaan aannan hin dhuddi malee hin ogaamtu. Namni aannan ogaamu nama qomisaa rakkina qabudha. Funyaansaa qabanii afaansaa qabanii ogaasu. Isinan oga'eedhe Phaawulos. Aannanan isin dhugsiiseedha. Kanaafi namni harma utuu hin gu'in gara nyaata isa qajeelaatti darbuu hin danda'u. Qaamni isaa jijjiiramuu hin danda'u. Uffanni isaa jijjiiramuu hin danda'u. Hojii hafuuraatti gaafa geessinu namoonni harma gu'anii gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'an jiru. Namoonni utuu harma hin gu'in gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa bu'anis jiru. Wangeeluma fudhatanii ba'ani. Phaawulos faa, Phexros faa, Yohaannis faa deemaas achi keessa warra wangeela fudhatee beekee tokko ture. Garuu deemsa keessa Tasalonqee ga'ee hin deebi'e gooftaa biraa deebi'e garbicha Waaqayyoo biraa deebi'e. Harma hin guune murteeffatee duukaa hin buune waan ta'eef Waaqayyo immoo kan barbaadu dhaloota harma gu'ee barbaada. Waaqayyo dhaloota harma gu'ee barbaada. Deemaasii Tasalonqee ga'eetu Phaawulos faa biraa deebi'e. Har'as waldaa kiristiyaanaa keessatti han barbaadamu Waaqayyo akka jedhe Yaaqoob ka'ii gara Beetelitti ol ba'i achis jiraadhu jedhe. Haannaanis kan isheen dubbatte maallaa harman guusaa mana Waaqayyoo keessaa jiraata jette. Mana Waaqayyoo keessa utuu harma hin gu'in warri jiraachaa turan warra akka ijoolleen Eelii aarsaa Waaqayyoo harka kaa'anii faalaa turan. Kanarraa kan ka'e Waaqayyo mana Eeliitti dheekkameedha. Dheekkamsi mana Waaqayyoo keessaa ka'e mana Eelii guutummaa fixe. Ijoolleen Eelii lamaan Eelii wajjiniin guyyaa tokko du'anii firoota ko. Harma utuu hin gu'in mana Waaqayyoo dhaquun jalqaba rakkisaa hin fakkaatu ta'a. Garuu lubbuu namaa idaatti galcha. Mana Waaqayyoo keessatti Waaqayyo kan barbaadu warra harma gu'anidha. Wangeela keessattis kan barbaadamu warra harma gu'anidha. Haannaan hamma harma guustutti mucaa mana Waaqayyoo hin geessine akka jedhe Hilqaanaan ka'ii guyyaa galataa ga'eera ol baana annee Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessina jennaan hin dhaqu jette. Mucaa harma hin gu'in fudhee mana Waaqayyoo hin dhaqu. Harman guusaa eggii dhaqee immoo mucaa galu miti jette. Achuma jiraata Waaqayyoof hojjeta jette. Waa'ee Saamu'eeliin gaafa ilaaltanii mana Waaqayyoo keessaa namni akka Saamu'eel macaafa qulqulluu keessaa hin argamu. Nama mudaa malee darbe. Nama Waaqayyoodhaaf dibee kaase. Nama ifatee deebisu. Nama waldaa kiristiyaanaatiif uummata kiristiyaanaatiif kadhannaa gochaa turedha. Kanaafi nama bu'aa qabu nama akkasii kana attamitti arginaa? Harma guusaarraan kan ka'e mana Waaqayyoo keetti dubbate mana Waaqayyoo kee jiraate Waaqayyo sitti dubbate dubbiinsaas lafa